aggressive in the north, in a region called Tigray. Sadas afurbarkum lamaf diddama muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed garee TPLF Tadabratron Gabra Mikaalin durfamtuun qawwee walitti fudhachuun Itoophiyaa qalmaaf dabarsanii laatan. Loltooti TPLF kaampii waraan kaabana jala haleeluun haadhiti Itoophiyaa raggantummaa raawwatte jedhe. Kanaaf lafirra balleessuu qabanaaf birmadha jedhe Dr. Abiy Ahmed biyyootan Araba United Arab Emirates Iraan farra dirooni gurrachuun maqalee weerare. Garee faashist Abiy Ahmed lafteena bobbaaseef Tigraay bakka wala malee bakka biraan qab jechuun kadhaada irra guddaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el immoo du'ee dhaban malee harkin kenna jechuun fincilee qolate tabe akkanaan jalqabe. Hoomni jeefamanii kumaatame madaawaan dubartoota hedduun gudeedamuun baay'ee nyaataman. Abiy qondaaltoo TPLF garii jeesuun kaan immoo baqatan. Waggootan 27 booda biyyiti Mallas Zeenaawi maqalee weeraramoon humnooti Amaara lafirsiteen jedhaniin Tigraay irra saamuun cufa qabaadhatan. The Tigrayans, which had long dominated the country's governing coalition. Human Rights Watch if Amnesty International garee mirga gaazexeessitootaatiif dhaabbata mootummoota gamtoomanii koomishee mirga namoomaa Amnesty International if Human Rights Watch dursee qorannoo gaggeesse. Tigraay keessa dhiibbaan mirga namoomaa jabaan loltoota Eertiraatiif garee Abiy Ahmediin uummata nagaarra godhamu qubqabnaa jedhan. Marroon miidiyaalee addunyaa taate BBC fi Al Jazeera CNN fi Reuters tokko nafin fuul Itoophiyaa deeffachuun gabaasaaf bobba'an. Cufti isaanii adu tokkolleen nafin dhiibba mirga namoomaa Amnesty International fi Human Rights Watch jedhan viidiyoo fi suuraan agarsiisuun addunyaa golgoleessan. Ameerikaa waacifte dadhaban. Gamtaan Awurooppaa irra fuudhee arrifachuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif biyyooti lixa hedduullee lolli hunga'uu qaba araaroo jedhan. Abiy Ahmedin fudhadhuu jedhe. Waraani jabaateetti fufuun bakka 5 olitti ilmaan namaa jimlaan duguugaman. Gabaa CNN fi Nima Elbigar yakki duguug sanyii hamaan Abiy raawwatam Central Cable News yookaan CNN irra daawwatam. Addunyaa rifatte afaan qabaat. CNN breaking news oduun akkana dhiyaate. A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday schoolboy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. American harcumme luqqafaat har irra jalqabne qondaaltota Eertiraatiif Itoophiyaa hammaatiif khaduriilee qoqqobbii viizaatiin jaanjessuuf murteessine jirra. Qondaaltota Itoophiyaa taduriitiif taammaa qondaaltota Eertiraa taduriitiif taammaa hooggantoota waraanaatiif miseensota garee liyyuu haayilii mootummaa naannoo Amaaraa miseensota adda bilisa baasaa uummata Tigraay hawaraan Tigraay keessa dabojjataniif warra gargaarsi namooman dhaqqabneef gufutaan cuf labsii maammat mura qoqqobbii viizaa lam kudhani lama cufa A cufa sadiitiif cufa caatiin gaggabsu barbaanna. Labsiin kun isaan qofa dontaani maatii isaaniillee haleeltu ta'a. Rakkoo Itoophiyaa ilaalchisuu yeroon garujii seenne tarkaanfii fudhachuu mallama. Kanaaf biyyooti addunyaa hunduun hordofuun gara Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimsuutti irra hormi ministeera ajaala Ameerikaa Antonio John Blinken jedhe. That has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation. Manni maritas gabbi dhaabbat mootummoota gamtoomanii jeequmsi siyaasaatiif dhiitta mirga namoomaa Itoophiyaa addattammoo wanni naannoo Tigraay keessa taajir sadarkaa guddar waan ga'eef haqa barbaad jechuun Addis Ababa himaad. Itoophiyaan Abiy Ahmed immoo laantummaa seera kabachiisuuf malee yakki tokkolleen kadalagin jir jechuun sobadi malkana minceessin kijibde qabaa dhaqanii dadhaban. Manni maritas gabbi dhaabbat mootummoota gamtoomanii dubbii buufachuuf harkaan kan murteessinuuti jedhe. Jaarsa 15 kakor kan irratti hirmaata keessa 12 Itoophiyaa yakka hojjechuu amanuus Raashiyaa, Chaayinaa fi Hindii walir qabachuun aangoo sagaleen kuffisuu jechuun veeto paaworii fayyadamuun kormars 10 ol ta'een dubbii buufachuu dhowwaan. Ameerikaaf gamtaan Awurooppaa waligaluun Itoophiyaa agabsuuf murteessan. Doolarri sami tuqee paawundii warqitaati. Lamiileen biyyattii aduun jaalatin arra bilkaan jidduu ta'uun qaala'insi jireenyaatiin rukutamee namaaf saayilleen huqqu jabduuf saaxila. Ji8 sorratti argamna. TPLF biyya nyaatte ka'uun kara dubbii hima isiitiin qiyaama buufnaa jetti. Waadaalle eedde guyyoota muraas keessa loltoota Abiy Ahmed bifaaraa weeraruun maqalee qabaatti. Abiy Ahmed illee yeximmoona gize kenneef malee baqan jechuun irdedeebiin sobu yaalulle dubbiin akka inni jedhin ta'an. Booji'amtooti waraana loltooti kumja caala magaala maqalee keessatti oofamuun egzibiyyinii dhiyaatan.
jedhan Itoophiyaan birri biiliyoon 100 baasu amanuun kiisiin na duwwaa jedhe Tigraay Defense Force waraanni bilisummaa Oromoo marii taasise torbaan lamaan booda marroon Associate Press irra dhiyaachuun akkan jedhe amma furmaati jiru mootummaa kana afaan inni dubbachuu barbaadu qof dubbisuun angorra qilee kaa'u kanirra TPLF waliin hojjanna qabaadha jechuun addunyaatti kaabaan Tigraay Defense Forces kibba jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa irra waraan bilisummaa Oromootiin haleelamu hajal qabdi Itoophiyaa waraanaan tortoruu reeffilmaan nama lafa jees imalli wagga tokkeessoo lol kaab Itoophiyaa godhama jiru gabaabinaan kan fakkaata mootummaa biltsiginnaatiif mootummaa naannoo Amaaraa humnittis Tigraayitiif waraanni bilisummaa Oromoo golidhuma warraan galchuuf afaan naqaa ejjuu jedhan Amnesty International is investigating potential war crimes, including hundreds of people reportedly hacked to death. Daawwattoota himman aduunarraaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna yeroo gaarii qabaadha.